Kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraantanaa qophii ajaa'ibaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Diraamaan mootummaan Biltsiginnaa artistaa Haacaaluu ilaalchisuudhaan hojjete jalaa fashalee amma diraamaa biraa qopheeffachaa jiraachuu isaanii gabaasa bal'aa qabna. Hamma xumura qophii keenyaa akkan waliin turtan kabajaan isin gaafachaa qophiin keenya akka itti aanu kana dhiyaata itti dhiyaadha. Osoo gama dubbii artistaa Haacaaluu kan guyyaa irraantanaa mana murtii keessatti isiniin hin gahin duram odeeffannoo guyyaa irraantanaa gama sooshaal miidiyaatiin deddeemaa jiru tokko gurra isin buufnam ammas akkan waliin turtan kabajaan isin gaafannam. Gaazexaan Fetih Masat jedhu tokko guyyaa irraantanaa dubbii ajaa'ibaa qabateeti jiram. Adaanech Abeebeen birrii miliyoona 40 akkaawuntii ishii keessatti akka argame gaazexeessichi qabatee baheeti jiram. Isheenis qaama hin beekamne irraa maallaqichi gama akkaawuntii ishee akka gale amantee akka jirtu gaazexaan kun ragaa waliin baaseeti jiram. Malaammaltummaa guddaa keessa akka jirtu ifatti saaxilamteeti jirti. Adde Adaanech kanatti kan dallante gaazexaa Fetih jedhu kanarratti himata banteeti jirti. Yakka hooggantoota mootummaa irratti ummata kakaasu jedhu seeratti naafaa dhiyaatu jettee himatteeti jirti. Haala kanaan hundi isaanii biyya saamaati jiran jechuun obbo Farahaan Absalam gama feesbuukaatiin maxxanse. Miliyoonni 40 isaan biratti saamicha xiqqaadha. Biliyoona saamaati jiru. Garuu yoomii fi eessatti akka nyaachuuf deeman waan tilmaaman hin fakkaatu jechuun obbo Farahaan maxxanse. Itti fufuunis obbo Farahaan turtii yeroo muraasaa booda akkana jechuudhaan maxxanse. Adde Adaanech birriin maddi hin beekamne miliyoona 40 akkaawuntii ishii keessatti galuu kan saaxile gulaalaan gaazexaa Fetih Tamasgan Dassaaleny kan jedhamu hidhameeti jira jedhe. Obboleessi isaa akka BBCtti himetti maqaa balleessiidhaan hidhan. Garuu gaafa miidiyaalee isaaniitiin gaazexeessota bobbaasanii Jawaarfaa maqaa balleessaa oolan, Oromoo maqaa xureessaa oolan seerri hin jiru. Gaafa isaan saaxilaman garuu seerri ni jira jechuudha. Seerri meeshaa ittiin ummata cunqursan godhachuun akkanatti jechuun obbo Farahaan maxxanseeti jira. Gama biraatiin dhaggeeffattoota keenya dubbii artistaa Haacaaluu Hundeessaa. Dubbii artistaa Haacaaluu Hundeessaa ilaalchise Adde Adaanech yeroo sanitti abbaa alangaa ta'uun ishee ni yaadatama. Gaafi fi deebii isheen gaafa san VOA afaan Oromoo waliin goote gurra isin buufneef guyyaa har'aantanaa ijoollonni isheen haala kanaan ibsite kun nuu miti nuti ajjechaa san keessaa harka hin qabnu jechuun mana murtitti himachuu isaaniitiif gamanumaan gurra isin buufna. Gama biraatiin ijoolleen kun baay'ee tumamanii jiru. Baay'ee miidhamanii akka jiranis odeessa keenya kana keessaa dhageessu. Amma xumura qophii keenyaa ammaas akkan waliin turtan kabajaan isin gaafan. Waajjira abbaa alangaa federaalaa Adde Adaanech Abeebee ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Galatoomaa sinis. Adde Adaanech ajjeechaa artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatameen wal qabatee qorannaan mootummaan yeroo ammaa geggeessaa jiru sadarkaa maaliirra jira? Erga artistiin beekamaa jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaan du'eerraa eegalee guyyaadhuma jalqabarraa qorannaa itti jirra. Shakkamtoonni adda addaa battalumattis hojii jira to'annaa jala oolchine turre. To'annaa warra jala oolchine irratti qorannaa goone agarsiistuuwwan namoonni Haacaaluu ajjeesan jedhaman bifaan nutti himanii isa qabanneetoo warra naannoo galaan jiraatan wajjin hawaasa wajjin gaafa gaaffiif deebii goonu namoota kan adda baasaniitu nutti himanii isarraa kaane namoonni 3 kallattiidha hirmaataniiru kan jedhaman to'annaa jala oolanii jiru. Isaan irratti qorannaan adeemsifamaa jira. Abbaani kallattiidhaan anatutti dhukaase jedhes kan warri wajjin turanis adda baaniitu hirmaannaan isaanii maal akka ta'e addaan bahee qorannaan keenyaatti dhufee jira. Meeshaan ittiin ajjeesanii mirkanaa'uu qaba tureyyuu meeshaa kana barbaacha gara guyyaa 5 ol nu jalaa fide dheengadda halkan argamee jira. Meeshichi shibbuxiidha. Kanaafuu qorannaa keenya irratti kallattiidhaan warri fuuldura hirmaatan irratti gaarii deemne arganneera. Ragaa wartootaa galfannee jirra. Akkasumas akka agarsiistutti yookaan immoo akka ragaa dabalataatti waan arganneerraayis yoo ilaallu kallattiidhaan warra hirmaatan kana irratti qofa kan dhaabbatu waan hin taaneef isa itti fufnee jirra jechuudha. Qorannaa geggeessamu giddu seeninsa siyaasaarraa walaba akka ta'u waliigaltee mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa Itoophiyaan mallatteessitee jirtu akkasumas immoo mirga namoota qabamanii kan jedhu heera biyyattii keessatti katumamee jiru wajjin akka waliin faallessine agam of eeggannaan godhamaa jira deemsa kana keessatti. Of eeggannaa guddaadha kan gochaa jiru. Inni guddaan waan hundumaa adeemsa seeraa fi seera qofa irratti hin dhoofne dhimma kanaaf jedhee seerri haaraa bahee hin jiru. Seera
Rumaanuu biyyattiin yakka ittiin qulqulleessuudhaaf ittiin fayyadamaa jirtu hundaafuu walqixa kan ta'e seera san irratti hundoofne aangoo nuu kenname irratti hundoofne qorannaa kana gaggeessaa jirra. Waan dubbannu hunda ragaa qabamuu ragaan keenya kan hin agarsiisamuu hin agarsiisu jenneeti kan qorannaa keenyas gaggeessinu ragaa san irraa kaneeti. Akkuma sinuu jettan gidduu kana Hacaaluu ajjeesaniiru jedhamee waa'ee namoota shakkamanii qabamanii ibsa kennitanii turtanii ibsa kana keessatti nama dhukaasee ajjeese wanna jedhu faatu dhagahamaa ture. Kun shakkamtootatu deemsa seeraatiin murtiin irratti murteeffamiin akka yakkamaatti farrajuudhaa jechuudhaan kan neeqqee kan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali adda Daanichi? Yeroon dubbadhu sirriitti na yaadadha. Jecha amantaa fi ganuu fi amanuu poolisii biratti hin kennama. Akkasumas mana murtii biratti hin kennama. Nuti qabnee dhukaase anatu ajjeese jedhee yaada isaa kennuusaa jecha ajjeesaa jiru sun isarraa dhufaa jechuudha. Akka jecha isaatti ibsamuun rakkoon qabu. Akkuma artista Hacaaluu Hundeessaa ajjeesamuun dhaga'ametti muummichi ministeeraa isiniif pireezidaantii bulchiisa naannoo Oromiyaa dabalatee aangawoonni mootummaa Itoophiyaa olaanoon ajjeechaa Hacaaluu keessaa eenyu fa'aa akka harka qabanii akkasumas immoo namoonni shakkaman qabamuu miidiyaatti ba'anii dubbatanii jiru. Utuun qulqullaa'iin waan akkanaa gad ba'anii ibsuun deemsa qorannaa seeraa irratti dhiibbaa qabaataa deemsa seeraa sirrii mitii kanneen jedhan jiru. Kanaafis utuu deebinuuf kennitanii. Waan immoo qulqulleessinee akka abbaa alangaatti jechuudha. Akka mana murtiitti osoo hin taane manni murtii ragaan kun gaadha jechuu danda'a. Anaaf garuu akka waajjira abbaa alangaatti nama tokko shakkitee yakka kana kan hojjete isaadha seeratti dhiyaachuu qaba jedhee amanuudhaaf waan na dandeessisu hanga argadhetti ragaa san ummataaf ibsuu labsii irratti hin jira. Ragaa san ibsu ummataaf. Warri kunneen immoo akka itti gaafatamummaa isaaniitti akka gaggeessaa siyaasatti ibsa adda addaa kennanii jiru. Kan waajjira keenya ilaallatu garuu ragaa fi ragaadhaan alatti wanti bahee hin jiru. Ajjeechaa artista Hacaaluu wajjiin wal qabatee kanneen shakkaman dhiironni lamaaf dubartiin tokko qabamuun battaluma kan inni himame jimaata dabre kan ammoo akkuma sinuu armaa olitti ibsitan akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 3/2012 namoonni lama Xilaawun Yaamii kallattiin itti dhukaasuudhaan Abdii Alamaayyoo itti hirmaachuun qabamuu isaaniitu beeksisame. Asirratti gaaffiin qabu shakkamtoota duraa keessaa kanneen gallakkifaman jiru. Yeroo inni ajjeesame namoonni achi turan kan biroonis jiru wanna jedhamee dubbatamutu jira. Kanneen biroon shakkii kanaan yookaan immoo kanatti hidhata qabu jedhamanii kanneen qabaman jiru. Jalqabumarraa jalqabnee hanga ammaatti sababii artistaa Hacaaluutiin namoonni manneedhaa keessa jiran 18 ga'ee jira. 18 maaliif ga'ee tokkoffaa dubartiin yeroo sanii Hacaaluu wajjin turtee Laamroot Kamaal kan jedhamtu shakkamtuu keenya tokkoffaa turtee bilbilaa fi hordoffiiwwan adda addaa eeruu arganneen daballee namoota dhiirota lama bilbila isaanii hordofnee qabanneera. Isaan qabannee qorannaa isaanirraa itti goonen immoo namoota biraa akka qabnu qorannaan keenya nu eeree jira yookaan immoo nu qajeelchee jira. Waliigala guyyaa jalqabaarraa jalqabneetoo qorannaan adde Laamroot irratti goone warra naannoo galaan irratti amma kallattiidhaan ajjechaa Hacaaluu irratti hirmaachuu isaanii amanan kana qabuudhaaf isaan irraa arganne jechuudha. Maqaan beekan malee bifa himuu danda'anii jiru. Wajjin turte waan ta'eef killatteessattuu isheen ijaan arguu ishee isarraa kaanee namni akkanaa naannoo isaan jiraachuusaa uummata galaan wajjin haasofnee isaanis namoota kana Abdii fi Kabbada kallattiidhaan dafanii eeruu dadhaban malee Xilaawun Yaamii eeruudhaaf baay'ee sa'aatiin jalaan fudhanneeyyu. Kanaafuu isa qabannee barbaacha gooneen bakka dhokatan irraa arganne warra kana. Namichi immoo kallattiidhaan itti dhukaase jedhe. Namni itti dhukaase sun Hacaaluu ta'uusaayyuu kanan beekee fi kanan of dhoksees bariisan. Hangan itti dhukaasutti Hacaaluu ta'uusaa hin beekne. Jara wajjin hoggaa walii gallu namoonni qabsoo Oromootti yookaan immoo mootummaa uummataaf ta'u akkan dhufne gufuu ta'an jiru. Namoota san bifa kanaan akka gufuun taane of duraa kaasne malee Oromoon hin bilisoomu jedhanii amansiisaniiruudha. Faayidaanis jira waan asii hin tuqne inni gaabban. Jalqabarraa dubbii kana kan hordofaa turee fi yeroo adda addaatti gabaasaa kan ture obbo Kadiroo Elemoo akka itti aanu kanatti gabaasa dubbii har'a mana murtiitti isiniif dhiyeessan itti dhiyaadha.
oduu gurguddoon Oromiyaa irraa dhufaa jiranii warri jechuun Hacaaluu Hundeessaa artistii Oromoo jalatamaa fi beekamaa ijjeesuun shakkaman yookaan ammoo yakka ijjeecha Hacaaluu Hundeessaa wajjin qabaman hundumtuu isaanii ajjeecha Hacaaluu keessaa hin jirru jechuudhaan mana murtiitu waakkatanii jiranii. Warri afuraan ka jalqaba gaafa Hacaaluun du'een duubatti Hacaaluu ijjeessan jettee haati alangaa gaafa suni adde Adaanech Abeebee Xilahee Waamii jenneen maqaa isiiyyuu namni isin gaafa san jechuun shakkamtoota tarree duraa artist Hacaaluu Hundeessaa ijjeessan isin jettu keessaa tokkini Xilahee Waamii yookaan ammoo Xilahee Yaamii yookaan ammoo Xilahuun Waamii ture ittaanee ammoo Kabbadaa Gammachuu Abdii Alamaayyootii ka turan warri kun sadeenu himataa kan keessatti jechuun yakka jedhame akka hin godhin karooraa fi akkasumas raawwii Hacaaluu Hundeessaa keessatti wanni isaanii quba qabanilleen hin jirtu balleessaa womaatu hin qabnu jedhanii jiran. Ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa walittu qabatee namni Hacaaluu ajjeese yookaan ammoo ijjeesuu keessatti jechuun adda durummaanii maqaan ishii kahu dubartii Lamroot Kamal Mohammed jedhamtu ka gaafa Hacaaluun du'e reeffaa isaa makiinaa keessatti waliin argamte bakki jechuun gandinni keessatti galaan keessatti argamtanii ishiilleen jechuun jecha kennateen ajjeecha Hacaaluu keessaa hirmaannaa hin qabu ajjeecha Hacaaluu keessaa hin jiru jettee jirti. Warri Xilahee Waamii Kabbadaa Gammachuutii fi Abdii Alamaayyoo jedhaman kunin akka isaan Hacaaluu Hundeessaa ijjeessanii ka akka ragaattuu dhiyaattee irrattuu ragaattuu dhiyaattee odeeffannoo kana poolisii fi kennite jedhamtee shakkamte intala Lamroot Kamal jedhamtu kunin Lamroot Kamali adeemsa himannaa keessatti mootummaan Itoophiyaa keessattuu abbaan alangaa odeeffannoo ishii kennuu hin barbaanne dhoksaa turte. Lamroot Kamal jechuun abbaan ishii warra tikaa olaanaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif hojjetanii bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif tikaa biyyaalessaa wajjin hojjetan abbaan ishii deeggaraa fi hojjeta mootummaa Abiy olaanaa ture. Dhimma kana jechuun aktivistiin Oromoo takkine karaa miidiyaa hawaasummaatiin gabbaasee achiin duubatti miidiyaan wal jala eegi fuudhan duubatti ji'a tokkoon duubatti Lamroot Kamal akka shakkamtuutti jechuun murtii dhiyaattee himatamte. Suniin duratti Lamroot Kamal akka shakkamtuutti yookaan ammoo akka nama ragaa waan tahee yoo akkam xiqqaate reeffa Hacaaluu Hundeessaa birturte jecha sun quba qabdeem akka ragaallet akka himatamtullettu hin dhiyaanne warri ammaan tana jechuun ajjecha Hacaaluu wajjin dhiyaatanii maqaa warra dhahame hunduu isaanuu jechuun ajjecha kana hin goone hin raawwanne jedhanii jiran. Ajjecha kun hin raawwanne walamaaf ta'uu danda'a tokkoffaa adeemsi mana murtii keessatti ajjecha hin raawwanne jettee jecha kennuun waanum jiraati maal jennaan hidhamaan tokkin yookaan ammoo shakkamaan tokko ofirratti ragaa hin bahu mormachuu fi mirgi qaba abbaan alangaatii fi poolisii ragaa mirkaneessee nama sun adabsiisuun waanum jira jechuudha adeemsa mana murtiiti. Kalammata ammoo jechuun akkuma warri kun baanu hidhamtoonni siyaasaa kun Xilahuun Yaamii Kabbadaa Gammachuu Abdii Alamaayyoo yakka kana hin raawwanne jechuu warra inumaayyuu dhugumaanuu hin raawwanne warri kun achi hin jiru. Keessattuu namni Hacaaluu Hundeessaa ijjeesuun shakkame Xilahee Waamii ka jedhamu kun achittuu argame bakka Hacaaluun du'e kanatti shugguxii fakkeessaa fi gatame. Hacaaluun ittiin du'e jedhame fakkeessaaf gatame shugguxii kanattuu harkisattuu argame jedhama. Namni kun jechuun shugguxii waan jedhamu kana naannoo suni argatee ittiin galatee malee ittiin ijjeessuun shugguxiin kun ka makiinaa keessatti dhiiga Hacaaluutiin tuqame jechuun karaa foddaatiin gad darbatame akka Hacaaluun rasaasan yookaan qawween du'e fakkeessuuf. Hacaaluun qawween ijjeefamne waan biraatiin Lamroot bakka birattuyyuu eeginni du'een dubattu reeffisaa faana miliksuuf yookaan fanballeessuuf gara jechuun galaan sun qabattee dhufteeti ka jedhame warri gariitiin haasamaa jiru. Akka hundaafu warri kun jechuun yakka jedhamaniin kanallee raawwachuu dhabuullee ni malamaa jedhameeti ka odeeffamaa jiru. Odeeffannoon dhufaa jirtu akka bira akka agarsiiftutti warri himataman kunini
yeroo ammaan kana reebichi guddaan akka irrattu geggeeffame kaa dubbatamaa jiru. Keessattuu jechuun shakkamaan lakkoofsa dura Hacaaluu Hundeessaa rasaasaan ijjeese jedhamee himatamu kunini maqaan isa jechuun Xilahee Waamii kaa jette haati alangaa jechuun yookaan ammoo Xilahuun Yaamii kaa haati alangaa jechuun adda Adaanech Abeebee maqaa ishii ka qoosaa yookaan masoo ta'ee hafeefi kunini warra sadan Hacaaluu Hundeessaa ijjeesan jedhamanii shakkaman keessaa yoo ta'u Kabbadaa Gammachuutii fi Abdii Alamaayyolleen taatee ajjeecha Hacaaluu Hundeessaa kan wajjin maqaa warra ka'aa jira. Warri kun sadeenu Hacaaluu Hundeessaa hin ijjeesne jedhanii yeroo abbaan alangaatii fi poolisiin qormaataa geggeessu adeemsima murtii odoon dhaabbatiin hunduratti iyyuu jechuun ragaa irrattu dhiyeeffamellee hin jiru jechu warra yoo gaafataman jechuun yeroo interrogation jechuudha. Nu hin ijjeesne ajjeechallee keessa yaadallee karoorallee raawwillee keessa waan tokkolleen keessa hin jirru nu warra miskiina maqaan nu bade waan namni biraa ijjeessan maqaa itti nu balleessanii jecha gocha raawwate kana faana balleessuuf waan godhamaa jiru. Wanni nurratti deemaa jiru kunini diraamaa kijibaatii jedhamanii jiranii. Xilahuun Waamii jechuun waan kana waan jedheef akka malee akka inni tumamee fi miidhaan guddaan akka isirra dhaqqabe yeroo tokko tumamuu irraa kan ka'e jechuun fincaanii udaanillee qabachuu dadhabee jechuun keessattuu mudhii gad akka malee waan tumanii fi akka jechuun miidhaan erbiisa irratti guddaa dhaqqabsanii qaama isaa to'achuu dadhabee fincaan isaa qabachuu dadhabee akka inni jechuun mana hidhaa keessatti hollachaa ture qaama isaa hargufamaa ture kaa dubbatamaa ture. Wanti warratti man ajjeesullee baattan yakka kana karoorsullee baattan yakka kana raawwachuullee baattan mootummaan isin barbaadee jira. Hacaaluu nuttu ijjeesee jedha waliin karoorsini anattu dhukaase jedhi Xilahee Waamiitiin Jawaar Muhammadii irratti ragaa bahii isin waan tokkin taatanii jiruu gosa feetanii asii isin baasne isin jiraachisnaa yoo biyya kana keessa jiraachuu sodaattanillee biyya alaa biyya qananii qabduttu isin ergine mootummaan eegumsi isinii godha wanni nu isinirraa barbaannu Hacaaluu nuttu ijjeesee ergamsa Jawaar Muhammadiitii fi Abaawoo Shaneetii fi Wayyaan irraa fudhannee saniif ijjeesne qofaa jedha. Yoo Jawaar Muhammadii diddanii warra Abaawoo Shanee kan akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa faattu yakka kana irratti nu kakaasee nu bobbaasee nu kaayuu Hacaaluu ijjeesne fi ergamsa qaama bira raawwanni jedha ragaa bayaa jedhaniini. Keessattuu jechuun namni Xilahuun Waamii jedhamu ka akka shakkama lakkoofsa tokkottuu adda Adaanech Abeebee keettee namtichi kunin ragaa bahu ofirratti kijibu of yakkuu waan diteefi akka malee tumame. Namni kun jechuun ajjeecha Hacaaluu wajjin waan takka hin qabu akka Hacaaluu Hundeessattu ajjeefame lubbuun kiyya jechuun dacheettu dabalamti biyyeettu dabalamti malee hayyoota Oromoo ka yakka waan takka hin qabne Jawaar Muhammad ta'uuti Haayiluu Ayyaanaa haa ta'uuti Baqqalaa Garbaatii fi warroota biraarratti Hacaaluu nuttu ijjeese akka ijjeesnu ammoo warrattuu nu erge jenne ragaa hin baanu jedhanii akka isaanii ragaa bahuu didanii ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo kun odeeffannoo maatii warri kanaa ka guyyaa guyyaanii mana murtii deemanii hordofanii fi akkasumas odeeffannoo jechuun warra akka malee maddeen kanattu dhiyaatanii ka dhiyaate jechuudha. Jecha Hacaaluu Hundeessaa ofirratti soba bahuu didanii Hacaaluu jechuun qaama bahuu yookaan Jawaar Muhammadii faattu nu erge ka jedhu didanii turan. Kanaan duratti jechuun intala Laamrootee Kamaal jedhamtu ka abbaan ishee tika keessa hojjetu ka Abiyyi faa wajjin akkasumas warra tika wajjin walitti dhiheenyi qabu mootummaan Itoophiyaa golgaa kennaafii ture. Ammaan tana karaa hundaan jechuun Laamrootee Kamaal kanarratti dubbii geengessanii yookaan ammoo dubbii isheerratti naannessanii gara isheetti deebi'aa jirti. Yoo warri kun kan mormatu taate warri ni reebama ni caafaa qaamanii akka malee miidhamanii warri mana hidhaatii hin bayanii maal jennaan kijiba kan akka hin baasne waan barbaadamuu fi warra itti murteessuu ni malanii garuu Biltsiginnaa keessatti Laamrootee Kamaal intaltii jedhamtu ka ergamsu warraa fudhatte tarii jechuun gurbaa artistii Hacaaluu ijjeessuu dandeetti kana jalqaba dubbii ishii dhoksuu fi yaalamtee turte. Inumaayyuu akka ishiin hin himatamne qofaa yoo doon taane harka irra qabanii dhimmi ishii dhoksanii biyya alaa gara Suudaaniitii fi gara biyya Arabaa yookaan ammoo biyya biraatti dhoksallee baasuu carraaqamee ture. Amma ammoo jechuun Laamrootee kana yakkaan himatamtee jirti.
isheetti hojjeessa jedhanii intala tana jechuun yakka warri biltsiginnaa karoorsee fi yakka jechuun isaanummaan jechuun raawwatanii fi itti gaafatamtuu deemti. Garuu ammallee ishiin himatamtuutii malee yakki kan keessattuu qaama dhimma karoorsa. Qaama jechuun dhimma kana jechuun yaadee hammeenyi kan yaadee karoora baasee itti saganteessee ishee erge kana dhoksuu akka barbaadanii ishiilleen ergamsa shaneetii fi wayyaanee yookaan Jawaar Mohammad garee sun akka qabduu fakkeessa akka dhiyeessuu fi warra tika mootummaa keessatti karoora dabaa yookaan ammoo shira Abiyyi bakka hangaasuuf hayyoota Oromoo dhabamsiisuu fi qopheesse kana jechuun akka jechuun dhoksitu barbaadama. Maallaqii guddaalleen isii fi warri isii wajjin jiru akka kennamu abbaan Hacaaluu Hundeessaa kana beekuu hin oolle warra ilma kiyya ijjeese mootummaa innummaan karoorsee ijjeesise mootummaa maqaan dhoofne gurbaa kiyya karoorsanii ijjeesisanii warra jechuun gurbaa kiyya ijjeese manidhaatti guuranii birtaanii qallabaa jiranii nu dagachiisanii ammoo gaaf tokko gadhiisuu hin oolanii waan jedhu dhiyoo Amboo irrattu guyyaa 80ffaa yaadannoo artist Hacaaluu Hundeessaas dubbate miidiyaan OBN ka sagantaa kana guutuu qabate darbe bakka maanguddichi kunini ilma kiyyanarraa ijjeesisanii warra ijjeese qallabaa gaaf tokko ammoo nu dagachiisanii gadhiisan ka jedhu kan irraa muranii turanii yakka takka keessatti jechuun wanni guddaan tokkini ka seerii yakka adabuu barbaadu gochaallee caala hammeenyi nama yaade warra duuba taa'u warri duuba jiranii ka biltsiginnaa ka dabaa fi shira kana qindeessan akka hin adabamnetti intala kanaa fi warra hidhaman kana adabuu fi biltsiginnaan ka qophaawaa jiru fakkaata. Tole egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya waa baay'ee hubattan jennee abdannam. Dubbiin artist Hacaaluu Hundeessaadhaan isin yaachisuu qabdi jenneeti abdannam. Namu shira kana akka saaxiltan gamanumaan isin gaafannam.